ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ይደመጣል። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት oduu keenya jalqabaatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad Itoophiyaan biyya kamiyyuu weerartee hin beektu jedhan. Gara fuula duraattis Itoophiyaan biyya kamiyyuu weeraruudhaaf kaayyoo hin qabdu jechuun ibsan. Ministeerri muummee Itoophiyaa tibba kana Eertiraan Itoophiyaan na weeraruudhaaf karoora baasaa jirti jechuun irraa deddeebiin ministeerri muummee gantuudha jechuu hordofee deebisaa waan laatan fakkaata. Asaan ministeera muummee Itoophiyaa irra taasisan ammoo kabaja raayyaa ittisa biyyaa 116 irratti ture. Guutuu isaanii dhageessu. Oduu keenya isatti aanuun guyyaa raayyaa ittisa biyyaa qophiilee garaagaraatiin magaalaa Finfinneetti kabajamaa jira jedhame. Guutuu gabaasa kanaas ni dhageessu. Oduu biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuzitti humni elektirikaa guutummaatti addaan citee jedhame. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti humni elektirikaa kun maaliif adda cite gabaasa bal'aa kan dhageessan taha. Oduu keenya isaa xumuraattii fi biyya alaatiin Israa'el weerara lafa Gaazaa irratti jalqabuudhaaf qophaa'aa akka jirtu ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun kaleessa galgala ibsan. Benjaamin Netanyahuun lola guddaa Israa'el bifa ajaa'ibaatiin gaggeessuudhaaf jirti jedhan. Gabaasa bal'aa dhageessuu akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneetti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti hime guutuu isaa kan dhageessan ta'a. Viidiyoon keenya namoota baay'ee bira akka dhaqqabuuf ammoo like share godhuu hin dagatinaa isiniin jennaa kallattumaan gara guutuu gabaasichaatti isin qajeelcha. Daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoon keenya mata duree bal'aa dhimma kabaja raayyaa ittisa biyyaa irratti xiyyeeffata. Haasaa namoota adda addaa kan isin biraan ga'u ta'a hanga xumuraattiin waliin ta'a. Guyyaan raayyaa ittisa biyyaa 116 magaalaa Finfinneetti qophiilee garaagaraatiin kabajamaa jiraachuun ibsame. Guyyaan raayyaa ittisa biyyaa 116 har'a addabaabaayii masqalaatti agarsiisa waraanaa dabalatee sirnoota garaagaraatiin kabajamaa jira jedhameera. Guyyichi mata duree raayyaa injifataa qormaata hunda dandamatu jedhuun kabajamu irratti argamu. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ammoo guyyaa raayyaa ittisa biyyaa 116 kana ergaa baga geessanii dabarsaniifiitii jiru. Guyyaan raayyaa ittisa biyyaa 116 har'a mata duree raayyaa injifataa qormaata hunda dandamatu jedhuun kan kabajamu ta'uu ere Itoophiyaan diinaa qolachuun biyyoota seenaa qaban keessaa ishee jalqabaatii jedhe ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ibsa baasen. Itoophiyaan durirraa jalqabdee diina keessaatii fi alaatiin jilbiifattee kan hin beekne ta'uu himanii qormaata weerartootaatii fi baandaawwanii ce'uun biyya har'a geesse ta'uu seenaan ragaa bahaa jedhe ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ibsa isaatiin. Biyya aadaa hedduu fi seenaa ajaa'ibaa qabdu raayyaan ishee qaanooftee kan hin beekne seenaan kan ragaa ba'u ta'us kaaseera. Har'aas diinonni keessaatii fi alaa rakkoo uumanis aadaa gootummaa qabduu fi gootichi raayyaa ittisa biyyaa uummata waliin ta'uun gufuulee fi qormaatiilee hunda dandamachuun imala misoomaarra jiraachuu ibseera. Raayyaan ittisa biyyaa yeroo kamiyyuu iddoolee kamittuu uummata waliin ta'uun nageenya itti fufsiisaa jiraachuu himeera. Wayitaa guyyaa raayyaa ittisa biyyaa 116 kabajnu waadaa keenya haaromsuun gootota birmadummaa biyyaaf jecha wareegaman yaadachaa uummata bal'aa waliin nageenyaa fi misooma biyyaaf waloon dhaabbachuu qabnaa jedhe ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ergaa baga gammaddanii irratti haasaa taasisaniin. Qormaata hunda dandamachuun raayyaan injifataa ta'uun akkuma har'a geenye yeroo itti aanus uummata bal'aa waliin wareegama biyyaaf kaffalamu kamiyyuu kaffaluun nageenyaa fi guddina Itoophiyaa mirkaneessuu itti fufsiisnaa jedhe ministeerri raayyaa ittisa biyyaa ibsa baaseen. በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ይደመጣል። Sagantaa kanarratti kan argamanii fi guyyaa raayyaa ittisa biyyaa kana irratti haasaa kan taasisan ministeerri muummee Itoophiyaa Itoophiyaan biyya kamiyyuu weerartee hin beektu ammas weeraruudhaaf karoora hin qabdu jedhan. Guyyaa raayyaa ittisa biyyaa 116 kanarratti haasaa kan taasisan ministeerri muummee biyyattii Itoophiyaan ammoo biyya takka weerartee hin beektu miitees hin beektu jechuun ibsan. Raayyaan ittisa biyyaa humna nageenyaati
Kaayyoon isaas inni guddaanis nageenya waaraa buusuudha jedhan. Nageenyi qabnu akka hin banne eeguudha, nageenyi dhufe jabeessuu akka hin boorofne taasisuudhaa fi badhaadhina biyyaa mirkaneessuuf raayyaan ittisa biyyaa kan dhaabbateedhaas jedhan ministeerri muummee biyyattii ibsa kennaniin. Raayyaan ittisa biyyaa yeroo mootummaan jijjiiramus kan hin jijjiiramne biyyarra darbee biyyoota Afrikaa birootiif gaachana kan ta'edha jedhan ministeerri muummee kun. Raayyaan ittisa biyyaa mallattoo nageenyaa ta'ee mallattoo misoomaa akka ta'uufis yeroo darbee riiformiin gaggeeffameera jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa deeggartuu eenyunuu kan hin taane birmadummaa biyya isaatii fi lammiilee isaatiif kan dhaabbatu ta'us kaasaniiru. Ilaalcha tokko qabu horachuun danda'ameera. Humna jabaa hidhannoo ammayyaa hidhatee hoggansa cimaa qabu kan Itoophiyaa fi Afrikaan ittiin boontuudhaas jedhan ministeerri muummee yeroo raayyaa ittisa biyyaa ibsan. Raayyaan ittisa biyyaa kan gurmaa'e kan hoogganamu ammoo lammiilee Itoophiyaatiin kan jedhan ministeerri muummee kun kan hojjetuufis lammiilee Itoophiyaatiif jedhan. Yeroo jiraannu Itoophiyaanota wayita lubbuun darbinu Itoophiyaa kan jedhamneefis kanumaafi jechuun ibsan. Raayyaan ittisa biyyaa ammoo agarsiistuu kanaa ta'uu kaasaniiru ministeerri muummee kun. Itoophiyaan eenyuunuu mo'amtee hin beektu kan jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa ammallee mo'amuudhaaf hin teessuu jechuun ibsan. Itoophiyaan biyya kamiyyuu weerartee hin beektu, ammas weeraruudhaaf hin jirtu jechuun ibsan. Raayyaan ittisa biyyaas eenyuunuu miidhee hin beeku, akkuma maqaa isaa diina ittisa malee nama miidhuudhaaf hin karoorfannee jedhan. ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያ በአንዳንድ ጉዳዮች ውይይት ያስፈልገናል የሚል ጥያቄ ስታነሳ ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት እንዳለ ይደመጣል። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት በዚሁ በተከበረ ቀን መግለጽ የምፈልገው ኢትዮጵያ በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም። ለጋራ ጥቅም፣ ለጋራ እድገት፣ ለጋራ ብልጽግና ሁሉም አሸናፊ በሚያደርጉ ጉዳዮች ከወንድሞቻችን ጋር ተወያይተን የጋራ ጥቅም የምናስከብር እንጂ በኃይል ፍላጎቶቻችን ለማሳካት ወንድሞቻችን ላይ ቃታ የምንሰነዝር እንዳልሆን በአጽንኦት ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። Kana jechuun ministeerri muummee Itoophiyaa kallattiidhaan ammoo mootummaa Eertiraatiif deebisaa waan laatan fakkaata. Eertiraan tibba kana mootummaan Itoophiyaa naganeera weerara narratti banuuf deemaa jechuun deddeebiin waywaachaa turteetti. Kanaaf ammoo ministeerri muummee eenyuunuu weeraruudhaaf karoora hin qabnu jechuun waan deebisan fakkaata. Waggoota dheeraadhaaf nageenya mirkaneessuuf biyya keessaa fi biyya alaattis hojjeteera. Ammas hojjechaa jira jechuun ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa jabina biyyaatii Itoophiyaan humnaan waan raawwachuu qabdu hin jiru. Obboloota keenya waliin taanee tokkummaan rakkoo jiru ni furraa jechuunis ministeerri muummee hubachiisaniiru. Itoophiyaa gurmaa'ina isheetii fi tokkummaa ishee balleessuu waan hin danda'amneef hin yaadamneedhaas jedhaniiru. Obboleessi obboleessa isaa ajjeesuun hin barbaachisu kan jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa karaa nagaan rakkoo mudatu furuun murteessaa waan ta'eef biyya birmadummaan ishee eeggamee dhalootaa dhufuuf dabarsuu qabnaa jechuun haasaa guyyaa raayyaa ittisa biyyaa 116ffaa magaalaa Finfinneetti kabajamaa jiru irratti argamuun dabarsanidha. Bifuma wal fakkaatuun ammoo birmadummaa biyyaa kabachiisuutii fi nageenya amansiisaa ijaaruuf raayyaan ittisa biyyaa ga'umsa cimaa qabaa jedhan. Kanaaf ammoo isaa ol ammas kabraa ijaaruudhaaf qophiirra jirraa jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa haasaa irra taasisaniin. Birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf ammoo nageenya amansiisaa biyya kanaa fiduudhaaf ammoo cichoominaan hojjechaa jiraachuu Itaamaajoor Shumiin waliigala raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa himaniiru. Hooggantoonni fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa murannoo isaan cichoomu itti fufuu akka qaban hubachiisaniiru. Hooggantoonni fi miseensonni raayyaa ittisa biyyaa rakkoo keessoo qolachuun ergama isaa murannoon raawwachaa jiraniif kabaja guddaa qabnaa jedhan. Birmadummaan Itoophiyaa kabajamee akka itti fufu humna waraanaa keenya guddisuu fi ammayyeessuun ergama nutti laatame ga'umsaan ba'uuf qophii ta'uu keenya ummataaf mirkaneessuu barbaadaa jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa diinota keessaatiif alaa sodaa nageenyaa ta'an hunda ga'umsaan qolachaa jiraachuus Itaamaajoor Shumiin kun kaasaniiru. Humna lafoo, qilleensa, galaanaa fi saayibarii caalmaatti ammayyeessuun raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa madaalu ijaaruun sadarkaa amansiisaa irra ga'uu Itaamaajoor Shumiin waliigala raayyaa ittisa biyyaa ibsaniiru. Raayyichi sirna heeraa mootummaa kabachiisuuf murannoon hojjechaa jiraachuu kaasaniitii jiru. Oduu keenya isa biraatiin naannoo Beenishaangul Gumuuzitti humni elektirikaa guutummaan guutuutti adda cituun dhaga'ame.
Naannoo Beenishaangul Gumuzitti tajaajilli humni elektirikaa guutummaan guututti addaan cituu isaa humni elektirikaa Itoophiyaa ibseera. Sababa addaan cituu humna elektirikaa kanaaf sarara daddabarsituu humna olaanaa abbaa kiiloo vooltii 132 godina Wallagga lixaa Mandii irraa gara Asoosaatti diriirfame irratti hanni guddaan raawwatamu akka ta'e dhaabbatichi ibseera. Hanni kun ammoo kan raawwatame kibxata darbe naannoo magaalaa Asoosaa irraa kiiloomeetira 30 irraa fagaatee kan argamtu qe'ee 48 yookiin ammoo bosona Leencaa jedhamuun beekamutti akka ta'es ibseera dhaabbanni humna elektirikaa Itoophiyaa. Sarara kana suphuuf jecha guyyaa 3 kan itti fudhatu ta'uu ammoo humni elektirikaa Itoophiyaa ibsa baaseen himeera. Eenyu akka ammoo hanna guddaa akkasii raawwate humni elektirikaa ifatti waan jedhes hin qabu. Itoophiyaa keessatti ammoo hanni wantoota adda addaa irratti raawwatamu guyyaadhaa gara guyyaatti dabaluun rakkoo hawaasummaa biyyattii dabaleera. Keessumaa ammoo bakkoota qaamonni hidhatan socho'an naannoo Amaaraatiif Oromiyaa keessatti hanni wal fakkaataan bifa kana deddeebiinis dhaga'ama. Oduu keenya biyya alaatiin Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun weerara lafoo Gaazaatti jalqabuuf qophaa'aa jiraachuu kaleessa galgala ibsan. Akka gabaasa Rooytarsiitti ammoo murteen kun kaabinee waraana addaa mootummaa Israa'eliin murtaa'a. Hanga yoonaa shororkeessitoota kumaan lakkaa'aman ajjeefneerra kan jedhan Ministeerri muummee Israa'el kun ammoo reefu jalqabbiidha jechuun dubbatan. Erga takka ammoo weerara lafoof qophaa'aa jirra yoom akkamiin kan jedhu garuu hin ibsine Ministeerri muummee Israa'el kun.